السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني channel web تو جل جرتن هندي كيسانو بقى جراتني بقى ربنا سين سينجه أركا مالين دبي يجون كيسان أولو أرمو أجندا كنيسة أغرتي تني واي ساميرة تفواي ويب تو كانان على كانار رفه إنس مالي درك أمانة تيجي رفه يجورا كناف وان أرنا مودة تتوكو إسن مولين لا لا يجوا بربادتي إنس مالي أرجويا جمعتي guyyaa jum'aati akkuma guyyaa jum'aati nagartee tiniin salaata jum'aa salaannee deebinetti rakkoo wayitu ganduma kiyya agartee tiniin maatii waliin jiraannu warra ollaa ani waliin galutti mudate jechuudha. Rakkoon kunis inni maali jechuun keessan hin oolu. Innis maali hedduu warri ollaa kiyyaa maatiin ollaa naannoo kiyya galan jechuun warri ollaa waliin mana agartee tiniin waliin gallu jaarsaa jaartiidha ilma qabanii. Hedduu wal dhidhiibuu jiran jechuudha. Bultiin isaanii kun akkuma gaarii waliin jiraachaa turanii wal jaalalaan jiraachaa turanii warra agarteetiin ganamaa galgala hogguu jaarsi bahee galu jaartiin hagasii dhaabbattee eeytu. Haga isiin ammoo mana dalagaa arabaa dhayxeetiin dalagattee isiin dalagaa dhuftutti jaarsi dhaabbatee eegu jaalala isaanii san agarteetiin namni hedduu seeneetiin jaalala isaanii kana booresseetiin har'a guyyaa har'aa jara sallamaan jechuu bultii isaanii diige. Rabbi isaa diigu. Bultii jara kanaa diige jechuudha. Innis maali wannan jechuu barbaade ittaqullah yoo nama rabbi sodaatu taate namoonni agartee waan akkanaa kana dalaydan rabbii keessa sodaadha. Bultii namaa dhiisa. Bultii namaa warri diidan bultiin teetillee burganam akka isiin diigamtu beeki. Arra bultima namaa diiguudhaaf dhaabatteetiin shaararra olii gadi akka saree maraattee ko olii gadi fiidu kun mee uftas gabbeessi uduu balaali. Arra kanamni an dhokadheetini waan kana dalaga jechaa jirta. Dhokattee waan kana dalayda. Garuu rabbi si beeka. Rabbi si quba qaba. Dukkana qabrii sanillee borganama adda keessee nuuf deemtu. Arra namallee dhokattu. Dhokatteellee waan kana dalaydu. Borganama ammoo rabbii walitti dhufuuf teefta. Dukkana qabrii sana agartee bor adda keessee nuuf deemtu. Wayita Azraa'il sibiila agarteetiniin kokkeetee kana keessa kaayeetiniin ruuhii si keessaa fuudhu ka ruuhiin teetuun agarteetiin si keessaa ba'uun barbaanne ka cinqaa gaafa Azraa'il lubbuu si keessaa fuudhu sun ka adda kee gaafsan si keessaa fuudhu san sodaa nama sodaatiin arra dhokadhee waa dalaga jetta malee rabbi si arga akka Oromoonuu baantu jiran nama dhokatee waa hatu maaltu arga jennaaniin nama dhokatee taa'utu argaa jedhan maaliif jennaan namtichi dhokatee waa hatu sun isa dura waan namni hinjiran se'u jechuudha. Namtichi duraan dhokatee waan taa'uuf jecha isaa dhokatee waa hatu nama dhokatee taa'utu argaa jedhan. Akkuma san atiin dhokattee irra waa dalaydullee rabbiin ammoo si arga jechuudha. Namni si arguu baatullee rabbi si arga. Mee maal si godhan? Mee wannummaan atas keessaa guurattu maal? Wanni atas keessaa dalagattu maal? Bultii rabbitti ijaaru. Wayita agarteetiin akkanatti seentee filaa mataa keetii keessa geettee dharagartee kumtaalan baattee shaararra fiitanii hogguu namni hin jirre mana namaa dhayxee waan hin jirre ka jiruuf kan jirre walitti funaantee summii nama lamaan iddoo keetteetiin irra bultii namaa diidu. Rabbi si dhiisaa. Warroonni hedduun magaalaa kana keessa jirtan wajjin beeyna wal beeynas. Warroonni waan akkanaa dalaydan osoo irraa dhaabbattanii irra gaarii natti fakkaata. Warroonni jaarsi kee waan akkanaati. Jaarsi kee bakka akkanaa oola. Jaarsi kee waan akkanaa dalaga. Jaarsi kee sirratti jaalatee waan akkanaa godhe. Bar waa takka waan inni quban qabne geeyba jaartii isaa ka ganama baateetiin gidaara arabaa dhiqaa oolteetiin ka duuyti isii cite galgala isiin galtu. Isiin bararra bakka dalagaan oolleetii bakka biraa oolte. Jettee fattaalummaa nama hedduu deemteetiin dubbii fattaaltu. Osoo uftas gabbeessitee bareeda natti fakkaata. Rabbillee yoo sodaachuu baatte guyyaa tokko gaaf tokko osoo deemtu osoo fattaalummaa teetiif kopheen miilarraa si dhumtu osoo ati olii gadi fiidu guyyaa tokko dhiirarra buuteetta. Gaafa san ammoo gaafa qabamte. Gaafa rabbiin tokkochi si qabe.
achi asittuu abbaan ofirraa si dhooguu danda'a. Guyyaa gaafsanii waan ati himtu. Guyyaa gaafsanii wallaahi billaahi waan guyyaa gaafsanii ati himtu. Rabbii walitti nu haafitu. Rabbiin guddate walitti nu haafitu. Lafaa ka'eetii miti jiran. Mana amma keessa taa'eetiin viidiyoo isinii waraabu kana jaarsaa jaartii keessa gala. Haguma ani mana kanaa bahee salaata jum'aa salaatee ani deebuutti ummata kaleessa maanguddummaarra bulanii walitti karoorsinee maanguddummaan walitti araarsan bakka kanaa dhufe filaan rabbi abaare bakka kanaa dhufe kunoo gargar baasee ummata garteetiin dhufe waraqaa walii kennu ija rabbi nu garsiise jechuudha. Kunoo meeshaa addaan guurataniiti kunoo ilaala meeshaa jira. Meeshaa jara as ilaala. Kunoo akkanatti addaan fe'atanii addaan guuratanii deddeemaa jiran jechuudha. Kana maaltu fide? Fattaala magaalaa kana keessa deemu kana mu'a jaarsaa jaartii addaan filu kama jaarsaa jaartii addaan hiikutu kana fide. Irra guddaan dur dhalatu waa kijiba. Dhalatu garteetiin dhalaadhaan dhageettiin jaarsi kee akkana jedheetiin nama amma dhiiruma dadhabne dhiirumatu dhalaa tare jedhan dhiiruma dadhabne jechuudha. Huccuu bututtuu jijjiiratee gandarra fiiga. Neetti isiidhaaf bultii namaa diiguudhaaf shabakaa guuttata. Bultii namaa diiguudhaaf rasiidatti guuttata. Na'atullaa aleeka. Ka gara biyyaa si galcha jedhuun isa. Jaarsa isa daranii argatta jedhuun isa. Ka maallaqa gaarii argatta yoo isa jalaa baata jedhuun isa. Ka ilmoo isiin deette jarri lamaan ilmoo wal hedduutti argatan ilmoon tun teetiyyuu miti ka nama biraati ka jedhuun isa. Akka waan waliin gachiisee irraa dhalche. Saqacaanni waan nama akkana rabbi namatti hin argini. Nama rabbi illee sodaan. Kanam lillee sodaan mujrima jechuun akkanatti magaalaa kana keessa waliin jiran kuni dhaamsa irraa akiraa si haa ta'u dhaamsa irraa akiraa yoo ka rabbi si beeksisu taate ofirraa deebi'u yoo ka rabbi san beeksifne taate itti dhuftaa boruu itti dhufta kana beeki jechuu barbaadeeti kun achitti tokko. Gama biraatiin jaaladhu yoo jibbii namni bultiin ijaarataa eega bultii ijaarateen boodatti eega yoo waliin jira yoo ta'e waliin jiraatan yoo wal dadhaban ammoo gargar bahan jiran rabbi sodaadha. Intala takka namni tokko hogguu fuudhee wal dhabaniitiin hin gargar ka ba'an taate maafiree isii san dura dhaabbata. Safuu jechuun takkaa isumatti itti balleesse takkaa isimatti itti balleessee addaan ba'an. Takka ammoo isatti itti balleessee addaan ba'an walii kan jechuun namni walii nama galaa gargar addaan fe'ata. Eega isiin ammoo heerumaaf deemte nama biraa argattee hiree biraa ka argattee ka isiin heerumtu taate maaf naannessan mutallaqa hiikamtee jirti intalli tun inni fuudhee jaartii biraa qaba. Haqani biyya kana keessa jirutti isiin sun heerumuun qabdu jedhe maali eenyu taateettati. Ati eenyu? Ati rabbi moo? Ati mootummaadha moo? Maali? Keessattuu biyya baqattummaa kana keessa jiru kana keessatti namni namarraa mansuula ta'u tokko illee jiru kana beeki. Yoo agartee mataan kee kun qulfii ta'een alatti majnuuna shaararra deemu yoo taateen alatti ani mansuulummaa ofitti qaba nama tokko irratti hin qabu. Murteessuu ka danda'u ofirratti murteessuu qaba malee namarratti murteessuu hin qabu. Ani agartee hin nyaadha. Ani ni fuudha. Ani ilmoo dhalaa. Ati gaangeedhaa hin heerumin umrii heetitti akkanatti haa jedhee warra murtii namatti murteessu jira. Kun ofirra irraa osoo deebitanii gaariidha. Isiillee agartee eega wal dhabdan karaa rabbi riskii rabbi haa baasuuf. Tokkoo miti sadii miti afurillee miti shanillee baatirraa haala koytu waan si ga'een qabu. Gama isiitiin deebina. Isatu wal dadhabanii addaan ba'an. Dhaqee jaartii biraa fuudha dalagateetumaan fuudha jechuudha.
waltaanii fuudhan jechuudha. Jalqaba namni kun wal barata. Namni eega wal baratee booda yoo taateef wal jaalata. Jaalala san keessa agartee bultiin dhufti. Eega bultii tana ka ijaaratu taate eega isiin kaleessa addaan isaan gargar ba'anii sunnaa ofii sanillee xumuratanii haga baatii sadiititti taa'anii eeggatanii eega san xumurataniin booda abbaa waan fedhe fuudhuu hin danda'a. Isiillee heerumuu dandeetti innillee fuudhuu hin danda'a. Eega ammoo inni intalli tunnaa taate jedhee kan fuudhu taate isiin umrii isiittuu gurbaan kun umrii isattuu hin fuudhu jaartiin jalan teettu jettee ogguunni dalagaa beeru mana isaa dhayxeetiin mana isaa sanitti naannessuun maaltu fite gala kan hinaaftu kalee maaltu jalaa si baase moo sila akkuma kophee miila ofitti ilaalan san lakkoofsa ofii ilaalanii godhatan san barbaada olii gad deemtaate jalqamoo namni qiimaa ofii ilaallata qiimaa ofiitiin deemuu qaba naamusa qabaachuu qaba keessattuu naamusni barbaachisaadha bultii keessatti waan kana ta'eef atis taanaan kaleessa osoo addaan hin baaneen duratti warroonni bultii ijaarratan osoo addaan hin baaneen duratti maaltu na qunnamaa yoo ka jaarsa kiyya kanaan addaan ba'u taate rakkoo kana daraniitu na seenamu ka kanaan alaatimu ka kanaan geenne bal'innatti baajee uflaale ulmizaan quufa qofa osoo hin ta'in bultii gaarii keessaa utaaltee baateetiin haga namuu muka walitti qabsu sadarkaa sana osoo hin geettan ta'in laalii itti fakkarii lakki ijibbaadheeti ta'aa kiraati jettee gaafa keessaa utaalte san raskii rabbi tarkaa qabu akkasii godhullee rabbi homaa rakkoo hin qabu jechuus ka rakkoo nuti ta'e kana osoo hin ta'in ka rakkoo guddaa nuti ta'e taa'eetuma bar sagantaa itti baafatee arra jaartii ebeluu addaan baasuu hin arra jaartiin ebeluu ni bareeddi jaartiin ebeluu akkasi jaartiin ebeluu isaan hin malle ufii fuudhuu eddamoo maal gochuu barbaadetti yoo keessaa baate fakkeenyaaf yoo isii saniin gargar qabaatu taate mindaan isii sii kafaltu jira yooma sanillee taate abboo jaarsaaf yaatti ta'e addaan baasoo taati maallaqa kanaa itti qabadhee naa kennu osoo jetteen irraa fudhadha ni akka kiyyatti jaartii tiyya dhabuurra diinagdee san dhabuu na wayya kanaaf warri qacaroo guurtanii kiisatti baattaniitiin baala agartee re'ee nyaachuu hin dandeenye ka ilmi namaa ittiin qabamuu hin dandeenye ka isoo asiin afaan kaattu arraba si jiru kana dhaqee rakashaa walitti guuree kijibaaf deema jechuudha. Warroonni akkana dalaydanii ofirraa dhaabbadha. Nu jalaa hafa, nama jalaa hafa, bultii namaa jalaa hafa. Nama bultii namaa diigu rabbillee isa diiga. Rabbi nama bultii namaa diigu barakaalleen qabeenya isaatiif agartee bultii isaa keessallee hin jirtu. Kana waan ta'eef jecha warroonni warra magaalaa kana keessa jirtan warri waan akkanaa dalaydan osoo irraa of eeydanii bareeda natti fakkaata. San ta'uu baannaan walitti gabbaan ar'a gorsa kana isinii dabarsa. Gadhaabbadhaa jedhee isinii warroonni gadhaabbachuu diddan borga nama ammoo takka takkaan maqaa keessan wajjin asirratti maqaa keessan wajjin takka takkaan asirra isinii kaa jechuudha. Rabbi malee nama sodaan. Sii rabbiin sodaan. Sii nama sodaanne maal irraa sodaananu? Sodaa takka hin qabnu. Sodaa keetis hin qabnu. Dantaa keetis hin qabnu. Sittis hin ajamu. Falfalli akkana akka qe'ee keenyarra ba'ullee hin barbaadu. Qe'ee keenyas akka dhufu hin barbaadu. Walqunnamtii keessis hin feenu. Jireenya si wajjin jiraannus hin feenu. Insaaniyaan akka namaatitti namni waliin jiraatullee dantaa wajjin jiraatan sanis dantaa keetis si wajjin jiraachuu hin barbaadu. Akka agartee nu agarree sirra haasa'u jirru kanatti gaafa namoonni biroollee argee ka sirra haasa'u taate itti salphatta. Itti baadilamuuf teetta. Ufeegi jechuu barbaadeeti. Kanaaf daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya asirratti wanni na fideetiin hin agartee sagantaa kaleessa wajjin qabnu san. Osoo isa wajjin qabnu warra ammoo jedduudha wanni na utaalchisee waan kana na fideef hedduu natti dhagame jechuu jiran. Hedduu natti dhagame. Maaliif ollaan yoo dirraan ciise warri ollaallee ciisa jedhanii
yoo ollaan kee nagaa qabaate atillee nagaa qabda kamaati kuma hin qabne hedduudhaan falfalli hogguu qa'ee namaa seenu falfalli dawaa qaba dawaa san itti gochuu barbaanneeti kanaafin hedduudhaan cabsa dhufe jechuu barbaadeeti na ufalcha kanaaf warroota warra akkana dalagaan kana hundi keessanuu gama keessanii gama jirtanii warri viidiyoo kiyya kana daawwattan hundi keessanuu akka gorsa gaariidha ergaa gaarii dabarsitaniif isinillee abdiin irraa qaba jechuu barbaadeeti akka agarteetini sagantaa keenya ka duraan jalqabne walitti deebinutti hora naabulaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh